nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Yeroo darbe mata duree dhaga'uu amantii amanuudhaan immoo eebba waaqayyoo nu abdachiise dhaaluu mata duree jedhu irratti walii wajjiniin kutaa tokkoffaaf lammaffaa walii wajjiniin ilaalleetu turre. Har'a kutaa sadaffaa barsiisa kana walii wajjiniin ilaalla. Kutaan kun handhuura barsiisichaatiif wanta beekuun nurra jirudha waan ta'eef amantii jechuun maal jechuudha? Amantii jechuun deebii namni yookaan hafuurri namaa sagalee waaqayyootiif kennuudha. Amantiin seera jireenya namaa geggeessu, amala jireenya namaa geggeessu namaaf ta'a. Amantiin gufuu baay'ee bira nama dabarsa. Darbe amantiin dhugaa jiru ganuu miti waan jedhuuf tuqaalee hafan kan biroo tokko tokko erga nutti hime booddee amantii jechuun maal jechuu akka ta'e isatti aansee immoo kan jiru erga waaqayyo dubbatee yoo nuyi amannu godha ta'e kana keessatti immoo amala waaqayyoo, jaalala waaqayyoo, fedha waaqayyoo beekuutu nuuf ta'a waan jedhutu walii wajjin ilaalla. Kun jireenya amantii keenyaa keessatti baay'ee nu gargaara jedhee tana mana. Kanaafi kana cimsitanii akkasin dhaggeeffattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Achumaan warra kaaniif immoo akkasin dabarsitanii isin gaafadha. Faarfannaa kana lakkoofsa tokko wajjin eega dhageenye booddeetu gara barsiisa kanaatti dabarra. Achumaan faarfannicha booddeedhaan barsiisichatti itti fufna waan ta'eef dhiyaadhaatti dhaggeeffadha. Waaqayyo sana eebbisu. Barsiisichi kunooti dhiyaadhaatti dhaggeeffadhaa. Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu. Dubbadha. Waa'ee amantiin tuqaalee tokko tokko dubbadha. Innis maali? Amantii jechuun maal jechuudha yoo jettani? Amantii jechuun amantii keessi hafuura namaa waaqayyoof sagalee isaaf deebii nuti abboomamuudhaan fudhachuudhaan deebii nuyi ilaalludha. Amantii. Maal jedhee? Amantiin keessi hafuura namaa waaqayyoo fi sagalee isaatiif deebii kennuudhaaf abboomamu yookaan immoo sagalicha fudhatanii ka'uu jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Sababni isaa immoo amantiitu dhaga'uudhaan ta'a. Dhaga'uun immoo dubbii waaqayyootiin waan ta'eef isuma sila isiniin jedhettan isin geessa. Maal inni? Amanuu jechuun isa waaqayyo jedheef eenyummaa waaqayyootiif qixa waaqayyo nu agarsiisuuf tole jennee fudhanne deebii kennuudhaaf kaka'umsa godhachuu jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Indakatina amantii jechuun waaqayyo dubbataa waaqayyo si waamu waaqayyo waa isiniin jedhe waaqayyo sanni dubbate kanaaf immoo tole waaqayyoof jechuudhaaf maal gochuu danda'utu nuuf ta'a? Keessa keenya dammaqsuu danda'utu nuuf ta'a. Inni lammaffaan amantiin haalota irratti dubbachuudhaaf gochaa yookaan wanta amantichi gaafatu raawwachuudhaaf beekuudha. Maal isiniin jechuudha?
amantiin ofii fi haalota irratti dubbachuudhaaf maal jechuudha? Amanuu jechuun ofirratti wanta nuyi dubbannudha tokko. Haalota keenya irratti wanta nuyi dubbannu jechuudha. Gochaadhaan agarsiifna saganaa. Waan amantichi gaafatu goona. Egaa dubbiin dubbadhu kun dubbii cimu. Ofirratti an maalan ta'a. Namoonni baay'een jecha isaaniitiin ajjeesanii lafa of ka'aniiru. Ofirrattis haala keenya irrattis maal goona? Isa dubbanna. Isa kana immoo gochaadhaan agarsiifna. Waan amantichi nu gaafatu hundumaa goona jechuudha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Kanaaf ergaan Yaaqoob kan inni dubbatu. Ergaa Yaaqoob 2:14 kaasee madaqanii yoo ilaaltaniittan yoo obboloota koo namni tokko amantii akka qabu kan dubbatu ta'us hojiidhaan hin agarsiisu taanaan maal isaaf fayyada? Amantiin sun isa fayyisuu hin danda'a? Obboleessi yookiis obboleettiin kamiyyuu uffataaf nyaata gaafachuudhaaf isin barbaachisu hin qaban yoo ta'e garuu isin keessaa namni tokko nagaadhaan deemee isinitti ha'oo'u quufaas yoo isaaniin jedhee fi wanta qaama isaatiif barbaachisu yoo isaaf hin kennine maal isa fayyada? Haala wal fakkaatuun amantiin hojiidhaan hin agarsiifamne kophaa isaatti du'aadha. Haa ta'u malee namni tokko ati amantii qabda, ani immoo hojii qaba. Amantii kee hojii irraan adda baasi natti agarsiisi. Ani immoo amantii koo hojiidhaan sitti agarsiisaa hin jedha. Maal jechuudha? Wanta dubbichi nuun jedhu hojiirra nuu isheen taanaan hin amanne jechuudha. Amantii ittiin qabnu jechuudha. Inni kaan garuu maal godhaa? Hojjetee ma agarsiisa malee waa'ee amantii waan isaan beeku. Kamtu caalaa jedhadhu kana. Amantiin qabadanii dhaadachaa Waaqayyoon eebbisa dhaadachaa kudhan keessaa tokko immoo Waaqayyoon dhowwachuu jechuudha. Nana mana jecha qilleensa dhufu duukaa urgufamaa oolu jechuudha. Amantichi dhaabachuu barbaada taanaan kennuu barbaada taanaan rakkataa kana beelaa kana yoon gargaare Waaqayyo immoo kanaan na eebbisa jennee amanne garuu namni beela'e mana keenya dhufe yookaan immoo daaree nu bira dhufe nagaadhaan naqi sitta oo boqodhu sitta oo qoofittiin jenna taanaan kun hojii maalii qaba iddoo kana keessa? Maal jechuudha amantiin wanta nuyi haala irratti dubbannu ofirratti dubbannu gochaadhaan immoo agarsiifnu waan amantichi nu gaafatu nuyi agarsiifnudha. Irra sin tursu. Inni sadaffaan immoo amantiin seera jireenyaa yookaan adeemsa jireenya namaati. Namni eega namaa ta'e pirinsipilii jireenya namaa geggeessuudha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafitu yeroo hundumaa amantii wanti nu gaafatu maal jedhee Ibroota 11 waan ijaan hin argamin akka waan argamutti amanuudha jedha. Maal kun? Hinta maaliif Waaqayyo jedhe? Hinta maaliif Waaqayyo tabdachiise? Hinta raawwata kun maaliif Waaqayyotu jedhe? Meerri maaliin beektaadhaan akka salsalana namaan isiniin jedheeti? Waan tokko wabiin hin jiru maal duwwaa jira isa Waaqayyo dubbate duwwaa. Wanti baay'een keenya ammayyuu akkas. Isa Waaqayyo dubbate duwwaatu aman kanaaf lallabaa aman. Waaqayyo waan dubbate kana duuka namoota gargaaraa dheetan dubbadha dhugaadha. Ofirrattis anaaf torban kana namaan isiniin jedhe. Waaqayyo dubbiin kun kan kooti. Kanarra dhaabadhu, kana jiraadhu, akka kanatti adeeme pirinsipilii jireenyaa godhadhu naan jedhe. Pirinsipilii jireenyaa godhadhaa isiniin jechaan jiraanis. Kanaan ala yoo namoonni nu ho'isan duwwaa qilleensarra kaane, yoo haalli mijatu duwwaa faarfanne, yeroo kaan immoo Waaqayyoon jiru henna taanaan kun amantii miti jechuudha. Kanaaf seera jireenyaa ittiin deemne utuma dukkanaa winiif gajjallaa jirra tulluun na eeggata. Bakka mana yaalaati guyyaan du'a keetti dhiyaateera waan ta'eef kana godhee garuu Waaqayyo na fayyisuudhaaf humna qaba. Waaqayyo jira waan anaan hin xumuramin wanta Waaqayyo naan xumurutu jira jedhanii amanu jechuudha. Seera jireenyaati jechuudha. Akkuma qoofoon markabaa xinnoo ishee doonii ammasii gadi ugasanaa fuutee adeemtu akkasuma amantiin jireenya keenya fuudhee gara ulfinaatti, gara jireenyaatti, gara eebbaatti, gara mochaatti keessa jechuudha.
kana namni gargaaru dhiisuu danda'a. Maaliif amanta kun akkasuma? Adabbii kun dhaban waaqayyo jedhena nama isarra ni jaajja sababi isaa immoo hamma deemnee dhufnetti waaqayyo maal fa'aa hojjete. Utuun faarfannaa tokko yoon barreessanii faarfattanaan jedhe ture waaqayyo. Utuun kunno baadiyaan tamii keessa jiru Awurooppaa jiraattanaan jedhe waaqayyo. No, ammas waaqayyo laa kanatu ta'a sanatu ta'a jedhaa nama ammas isa sana. Daboo sinin kadhadhu kanatti yoona amantan garuu yoona kadhattan garuu baay'ee natti tola. Isinis akkasuma daboon eegna. Namoonni hin taasisan hin jiru. Keessumaa sabii keenya montaa waliin hin jiru. Hin ceeta waliin hin jiru. Nama guddaa sanan taata waliin hin jiru. Wal caccabsu ba'aa keessa kanarraa kan ka'ellee waan baay'eetti iddoo meeqatti caccabuu jaallata sabii keenya. Ani isa waaqayyo naan jedhe nan taa'edha garuu qofaa keessa. Seera jireenya keessanii malhiiqii jireenya keessan geggeessu godhadhaa isiniin jechuu kooti. Itti dabalee amantiin dhugaa lafa jiru garuu jechuu miti. It's not to deny the fact we are in. Garuu utuma sun jiruutu sunis ta'e garuu kun hin ta'a jechuudha. Abrahaam dulloomeera. Isinii dubbisuu nan danda'a Roomee boqonnaa 17 kaasee marii damata dhattanii ilaaltan. Abrahaam dulloomaadha. Dhaqni isaa akka waan du'eeti. Eeyyee. Saaraan dulloomteetti gadameessi ishee akka waan du'eeti. Eeyyee. Garuu akkasii dhaqni isaa akka waan du'e, dhaqni isaa gadameessi Saaraas akka waan du'e hedduudhaan amantiitti hin laafne. Ammayyuu amantiin gara waaqayyoo ilaala jechuudha. Waaqayyo garuu hin danda'a jechuudha. Waaqayyoon garuu dukkanni kun hin ifa jechuudha. Waaqayyo garuu jireenya kenna jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Is not denying the fact. Eeyyee. Humna qabda hin qabda attamitti addunyaaf taatare waaqayyo jedhe. Qorichi sirka jira hin jiru attamitti du'aan ka'are waaqayyo jedhe. Sababi isaa immoo al tokko fakkeenya ta'uu fedhu isinitti hima. Duddi koo baay'ee na dhukkubu yaada. Duddi koo baay'ee gaafa na dhukkubu gaafa dhufu baay'ee rakkisa. Si'a duraa baay'ee na rakkise. Garuu hin kadhanna turre yeroo hundaan kadhanna mana keenyaas garuu nama ta'e ejjiin gaafa kadhannu kunno baadiyaa boojjii keessa taa'e namni tokko harka kee ol fuudhi hin kadhannaa nan fuudhe. Waaqayyo laamma dhukkuba kana fuudha namantaan nan amanan jedhe. Ofirraa urgufe gaa'e ofirraan urgufe hin baadhu siinee. Yoo achi ka'u duddi koo fayyaa amma irraatti natti hin deemine. Waaqayyo akkas eegasii ba'aan duriin baanne baadhee ilaaleera. Waaqayyo fuudheera nageessa. Maal isiniin jechuu kooti? Waan argamu waan mul'atu irratti hundoofna tun ta'in isa waaqayyo jedhe irratti hundoofna. Maal jechuudha? Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Faaktiin jiru dhugaadha. Dhukkubi dhuguma ulfaataadha. Garuu waaqayyo dhukkubicha caalaa jabaadha. Dukkanni jiru ulfaataadha. Umuriin darbeera. Garuu waaqayyo sana garuu ammayyuu laasinitti nima dhaggeeffadhaasi. Kana jettanii haati manaa koo dhalan godhattu jettanii haadha mana gadhiisuuf kan jettan. Abbaa manaan koo dhala godhachuu hin danda'u jettanii gadhiisuuf kan jettan. Biyya ba'uudhaaf kan jettan. Jireenya keessan balleessuu kan yaaltan dhiisaa. Waaqayyoon geeddaraa seenaa keessan. Eeyyee rakkina keessa jirtu garuu waaqayyo keenyan dhufa. Ameen. Waaqayyo keenyan dhufa. Caliin jedhu hin geeddara waan isin amma keessa. Warra amantan ammayyuu isinitti hima kanaafan hima waaqayyo jireenya koo na gargaareera amanaan. Waanan keessa taa'ee lallabuun dandeenya keessatti na lallabsiiseera waaqayyo. Waanan keessa darba si'a tokko akkas jedhan naan jedhe gurbaan tajaajilaan tokko mana nama kana lammaffaa dhaqxee na wajjin siru kun naan jedhani. Kana faa darbeen dhufe wajjin rukutamta naan jedhani. Inni sin rukutamne anis waan taane. Ani garuu sanuma booddee naqee lakkii hojii hojjennaan yeroo dhiyoottan deemaa dhaqeetti. Amanuu jechuun akkasi utuma haalli wal xaxaan jiru karaan cufaan jiru nan darbaan jechuudha. Sababi isaa waaqayyo danqara sibiila diimaan cabsadeera waan ta'eef. Darbuuf nama rakkisaa eeyyee garuu waaqayyoon cabsa. Gadameessi Saaraa dulloomeera akka waan du'eeti eeyyee garuu mucaa baachisa waaqayyo. Humni dandeettiin jabinni waan haaraan waaqayyo bira jira waan ta'eef. Amantii jechuun akkas. Hin dubbisu iddoo sana sin dubbifadhaa. Ibroota boqonnaa Roomee boqonnaa 4:17 kaasee maddamaatti. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Daawitiif Gooliyaadiin yoo ilaaltan Gooliyaad sibiila uffata. Eeyyee. Inni dheeraadha. Eeboo attamii baata. Daawit hojjaan isaa
xinno Goliyaadin gaafa argu waaqayyo Daawitiin fuudhee dheeressee Goliyaadin caalchisee agarsiisame Daawit hamma sana garuu Daawit jin waaqayyo jecha Daawit jin waaqayyo dhagaa Daawit jin waaqayyotu jira hin amantuu kana hin geeddaraman isinitti amma Naatan onneen isin keessatti ba'uudhaaf ila guyyaa saafan isinitti dukana ila namoonni akkasii yoo jiraattan waaqayyo hin geeddara kana amana eyyee it is dark around you. You are in very severe sickness. Ila dhagaa isinitti hima garuu waaqayyo hin geeddara. He comes with his miraculous healing. Isinitti hima waaqayyo kana gochuudha hin dhufa gara keessa. Maqaa waaqayyo bara baraan galateeffamu. Kanaaf saba waaqayyo isinitti hima dhagaa waaqayyo hin danda'a. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo dhugaadha. Utuu yafaattiin jiru umuriin keessan akka sokke dhukkubi keessan kaansariidha iyyee waaqayyo garuu hin danda'a. Hakiimiin akka jedhee waan jirurraa ka'ee jedhe hakiimiin sun hamma inni danda'utu sana malee inni dhukkuba keessatti isin dhiisuu barbaade miti. Garuu hakiimichaa ol waaqayyo dhukkubichaa ol waaqayyo jira. Kanaaf Daawit Goliyaad hamma sana ga'uyyuu maala ta'uyyuu maqaa waaqayyootiin ansitti dhufa dheeraqe. Maqaa waaqayyootiin wanti hin jijjiiramne hin jiru waan ta'eef shanaffaan dubbadha. Amantiin wanti sun hin ta'a jedha malee akka inni itti ta'u hin gaafatu. Dhagaa isinitti hima. Akka inni itti ta'u waaqayyo bira jira. Siistamiin ittiin ta'u waaqayyo bira jira. Amanuun garuu si bira jira. Kanaaf attamitti ta'a karaan isaa maaliin jedhamu waaqayyoon. Kuni jedhamu iddoon tokko waaqayyoon gadi buusuudhaadha. Roomee keessatti yoo ilaaltan. Attamitti immoo sun taa'u eessa moo Yesuus Kiristoosin Si'ool keessa ol baasuudha. Hin gaafatamu waaqayyo Niqoodimoosin akka jedhame qilleensi gaduma barbaadetti qilleensa. Qilleensi waaqayyo jireenya qaba. Qilleensi waaqayyo fayyina qaba. Qilleensi waaqayyo uumuu danda'a. Qilleensi waaqayyo aboo qaba. Waaqayyo akkuma barbaadetti hojjeta. Adubbatu hafuura isa baafatu waaqayyo amani siin jennaan amani ciccadha. Ila itti gogaati amana. Ana kanuma na gargaara karaafu. Kanumatu siin gargaara. Namoota durii si olaaltaniittan kanumatu isaan gargaare. Maqaan waaqayyo bara baraan galateeffamu. Kanaaf saba waaqayyo maaliin isin jechaa jira attamitti ta'an jedhu amana. Ta'uusaa qofa amana. Akkisaa waaqayyo alaagaadha. Akkisaa waaqayyo karagar waaqayyo kannaan jedheera jedha. Ila egaa waaqayyo naan jedheera garuu akka inni itti ta'u waaqayyo beeka siistemii isaa sa'aatii isaa daqiiqaa isaa haala isaa yeroo isaa waaqayyotu beeka isin miti. Amanaas halkanis amana guyyaas amana sa'aatii kamittu amana. Maqaa waaqayyo hamma daqiiqaa shedhumaattu amana. Maqaa waaqayyo galateeffamu. Ala ja'affaan amantiin gocha sagalee waaqayyoo dhageenyee fi dubbii waaqayyoo irratti eda'amudha. Sida maal isiniin jedhe isa waaqayyo jedhe gochuun isiniin jedhe jalqaba irratti. Sagalee waaqayyoof deebii kennuun. Amma garuu waaqayyo dubbateera mini goonee nummoo haguuna dabalee maal jechuudha kana jechuun waaqayyoo mucaan sii kennaa yoon isiniin jedhee nummoo amantiidhaan gara gaa'ilaatti seenna jechuudha. Waaqayyo konkolaataan sii kenna yoon immoo manja fiqaadii baafachuutti seenna jechuudha. Manja fiqaadii malee nuufamu waan ta'eef. Iyyama konkolaachisu malee nuufamu. Driving license malee jechuudha. Kana jechuudha waaqayyo dubbateera taanaan waaqayyo hojii koo hojjettu isiniin jenna macaafa qulqulluu dubbisuu jalqabu jechuudha. Internationally tajaajiltan immoo keessumaa Ingiliffa dubbisuu jalqabu jechuudha. You must be able to preach in English. Namoonni baay'een Itoophiyaadhaa ba'anii sababa Ameerikaa dhaqanii waldaa afaan Oromoo tajaajilan international tajaajilaa taatanaan jedhee. Itoophiyaatti waldaa internationally bananiitu afaan Oromoo duwwaadhaan itti lallabu. Ilaalagaa waan addunyaan dhaga'uuf barumsaaf sammuu keessan yaada keessan jireenya keessan qopheessa. Kana fakkeenyaaf hin jedhe. Amantiin gochaa sagalee dhageenyeef dubbii waaqayyo irratti nuyi edaadudha jechuudha. Waaqayyo jedheera waan ta'eef hin goona jennee duukaa kaawwachuudha. Amantiin hojii isaa wajjin hojjechaa akka turree fi amantiin isa hojii isaatiin guutuu akka ta'e ni argitaadha. Maalidha? Abbaan keenya Abrahaam qajeelaa jedhamee kan waamamee fi ilma isaa Yisihaaqin iddoo aarsaa irratti erga dhiyeessee booddee hojiidhaan mitiidha. Hojiidhaan mitiidha. Hojiidhaan mucaa kee na jaallataa? Kanaafuu mucaa kee aarsaa dhiyeessanna mucaa aarsaa dhiyeessuudha jechuudha. Amantiin hojiidhaan
isa waaqayyo dubbata irratti atuusa dubbata irratti hojiidhaan waan agarsiiftu jechuudha amantiin. Akka mucaasaa amantii isaa hojii wajjin hojicha akka turee fi amantii isaa hojii isaatiin guutuu akka ta'e hin argita. Ergaa Yaaqoob takkeedhaan boqonnaa lama iddoo yaanni kitaabota qulqulluun Abrahaam Yehiyo'eet amane kunis immoo qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame jedhus ni raawwatame inni michuu waaqayyoo jedhamee waamameedha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Maaliin gaafuma sana na jaallattaa? Akkana jaallattu gaafa mucaa kee aarsaa godhee na agarsiisu gochaadhaan itti daballee sana agarsiisu. Sin jaalladhaa jedhamatu waliise dhugaadha ta'uu danda'a. Abrahaam akkuma sana dhugaa ta'uu danda'a. Waaqayyoo sin argaa kana waan ta'eef. Garuu mee godhii na agarsiise nuyi akka isarraa barruutti. Isin akka isarraa bartanii. Kanaaf wanti amantichi sin gaafatu hojiidhaan itti da'aati agarsiisa. Malee callumanni cimne gaafa makinaan dhufu manja fiqaadii baran jennu makinaan maaliif ta'a gaafa mana keessa dhufu yookaan immoo hojii waaqayyootiif gaafa kaatan ganna dhaxxanii afaan baruutti maaliif kaatu? Namoonni nuti kan biyya Jarmanii dhaxxaweedhaan afaan Jarmaniidha biyyatti baruu jalqabu yoo biyya Ameerikaa dhaxxaran Ingiliffatti qooshi mana jalqabu ittiin dhaqanii hojii hojjechuudhaaf inni tajaajilu garuu hin dhibaa. Keessuma kan akka tajaajiltoota dhibaa hin jiru baay'ee dhiboomna baay'ee. Much is expected to apply action in our face, on our face. Kanaafuu nurraan batina amantiidhaan mul'ise Abrahaam jedha. Baay'inaan hin baay'e. Amantiidhaan kun qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame. Torbaffaan immoo amantiin gufuu baay'ee bira nama dabarsa saba waaqayyoo. Kanaaf nu abdiin kutan meedha Phaawulos. Abdiin kutan namummaan keenya inni alaa dhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa guyyaadhaan haareffama akka adeemu beekna. Sababiin isaas immoo rakkinni nu irra ga'u yeroo muraasaaf kan turuuf salphaa ta'us ulfina caalaatti dabalaa adeemuuf bara baraan jiraatutu nuuf argamsiisa. Kanaafuu ija keenya wantoota mul'atan irra utuu hin ta'in wantoota hin mul'anne irra akka xiyyeeffantu goona. Sababiin isaas immoo wantoonni mul'atan yeroo muraasaaf turu wantoonni hin mul'anne garuu bara dheeraadhaaf jiraatudha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Gufuu bira nu dabarsa. Haala yeroo amma keessa jirurraa kan ka'e waaqayyotti abdii kutachuu bira nu dabarsa. Amanuu dhabuudhaan wanta dhabuuf jiru bira nu dabarsee sana biraan nu ga'a. Kanaafuu jarreen warra durii yommuu dhugaa ba'u jarreen sun isa abdachiifame hin fudhanne yoo ta'ayyuu amantii isaaniitu dhiisin du'an. Amantiidhaan sababi isaa isa lafarratti isiniif taa'ee hin argine jechuun miti iddoon sun. Yesuus Kiristoos isa bara dheeraa dhagaan yoom taa'anii seenaa keessatti qorataa turan utuu hin argin darbanii isaan booddee dhalate jechuudha malee kakuusa kaan jechuu miti. Beekuun nuuf ta'anaaf isin. Garuu immoo waan tokkos beekuun nuuf ta'a. Kakuun keenya baay'eensa bara baraan isa jiraannu keessatti raawwatamu malee asuma lafarratti duwwaan eeggan. Kanaaf waa'ee jarreen sanaa dhugaa ba'a. Kanaaf isaan amantii isaaniituun dhiisin du'an itti jedha. Biyya lafaa kanarratti karaa deemtu akka turan beeku turan kanatti deebi'uudhaaf fucha qabu turan garuu isaan biyya isa kanarra wayyu amantiidhaan yaadu turan. Kanaaf waaqayyoon achitti magaalaa sitii isaaniif qopheesse waaqayyo isaanii jedhamee waamamutti yellamu. Kanaaf kana lamaan asirrattis waaqayyoon ganuurra isa waaqayyo abdachiise sana dhabuurra nu oolu asittis wantoota baay'ee nu argachiisu jechuudha. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Gufuu baay'ee bira nu dabarsu jechuudha. Abrahaamiif Saaraa dhaxxanii yoo ilaaltanii jettan utuma meera ta'e Abrahaam hin argatu jedhama iddoon sun. Dhaxxanii yoo ilaaltan roome dhaqna isaa qaama isaa ilaaluudhaanii amantiitti hin laafneedha. Irra darbee waaqayyoon ni jedheen taa'e. Ameen jedhaa saba waaqayyo. Irruma darbaan taa'e. Gadameessuma du'e irra darbaatiin taa'e. Waaqayyo waan jedhetu sin agarsiisan isin dabarsu waan ta'eef amantiidhaan gufuu sana bira dabarsu. Gufuu dhabuu, gufuu iyyumaa, gufuu kufaatii, gufuu tajaajilaa, gufuu dadhabbii keessan. Anan tokko akkasiin jedhan ture baay'ee. Hamma ijoollee koo yeroo sana latiidha kananii mucaa koo sangafa. Hamma lati jaalladhu na jaallata taanaan waaqayyo na dhiisuu hin danda'u jedha. Biyyi lafaa waan barbaade isheen odeessite. Hamma ijoollee koo kana sadan latii toliif naa qoliitiin jaalladhu waaqayyo na jaallata taanaan akkatti na dhiisuu hin qabu waaqayyo. Sababi isaanuu isaan dhiisuu hin danda'u waan ta'eef. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf maal isiniin jedhaa?
gufuu bira sin dabarsa amantiin dadhabbii baay'ee jecha namaa baay'ee rakkina gidiraa dukkana baay'ee sin dabarsa amantiin. Saddeettaffaa amantiin haala laalee yookaan sababeeffatee hin kufu amantiin. Maal jedhee amantiin haala laalee yookaan haala sababeeffatee hin ta'u hin jedhu. Waaqayyotu haala gararraadha. Waaqayyotu hundumaa danda'aadha amantiin. Waaqayyotu dubbatedha. Waaqayyo isa jedhe raawwachuuf hin seesudha amantiin. Irra sin tursu kanumaan hin darbaa. Abrahaamiin dhaxxanii ilaaluu dandeessu ammas. Haala ni ilaalu. Gadameessa Saaraan ilaalu. Umurii isaan ilaalu. Fedha foonii raawwachuu dadhabuu isaan ilaalu. Waaqayyo maal jedheedha? Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Salgaffaan amantiidhaan waan hundumaa biyya lafaa kanarraa mo'anna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amantiidhaan kan mo'e nuyi jedhama Macaafa Qulqulluu ammayyuu beekutu siniif ta'a. Rakkina keessan ilaaltanii ammu'amaadhaan jedhina. Haala keessan ilaaltanii hangatamaadhaan jedhina. Waaqayyo keessatti gaafa ilaalamtan isin ulfina qabeeyyii jabaa nama abdii baay'een isiniif kaa'amee jirudha isin. Ulfinni Waaqayyoof barbaadama ta'u. Kanaafidha. Ergaa Yohaannis keessa dhaqanii ilaaltan kana baay'een jaalladha. Ergaa Yohaannis 5:4 irraa sababiin isaas namni Waaqayyo irraa dhalate hundi addunyaa inni mo'a. Addunyaa kana akka mo'u kan godhus immoo amantii keenyaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafitu sagalee Waaqayyoo kan inni nu gargaaruuf kanaafi. Beekutu nuuf ta'a. Amantiin kan inni nu gargaaruuf kanaafi. Innis maa inni biyyuma lafaa akka jiru. Kanaafuu jedhaan karaa isan jaallate guddaa muna amantii. Phaawulos akkeena. Ol ka'uu gaddeebi'uu qabaachuu dhabu gufuun nu dabarsa kun waan hundumaa akka nu moonu akka nu irraanfannu godhu. Sabab isaa abdii nu caalu kan qabu biyya lafaa kanarra jiru. Kaakuu kan keenya caalu kan qabu biyya lafaa kanarra jiru. Jireenya kan keenya caalu biyya lafaa kanarraa kan qabu jiru waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Kanaafi kutaa keenya dhuma isaarratti wantan isinitti dubbatu tokkoon qaba. Innis akka mata dureetti godhee kanan isinitti dhiyeessu tuqaalee garaagaraatiin gargar baasee. Innis maa inni namni nana mana jedhu tokko wantoota kanaa gadi beekumatu isarra jira. Namni sagalee Waaqayyoo of keessaa qaba. Namni Waaqayyoottan amana. Namni kakuu Waaqayyoo kan kooti jedhee amanu. Wantoota kanaa gadi beekutu sarra jira. Dafee tan dubbadha. Inni tokkoffaan Waaqayyoo fi amala Waaqayyoodhaa beekuu qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo maali? Isa hundumaa danda'u, hundumaa beeku, hundumaa uumu, hundumaa jiraachisu, aboo Waaqaaf lafaa isa qabu Waaqayyo akka ta'e. Isa jedhe isa raawwatu Waaqayyo akka ta'e beekuu qaba. Dubbataan oole waan ta'eef irra sinii tursu kana. Inni lammaffaan immoo isuma xaanse immoo Waaqayyoo amala Waaqayyooti. Amalli Waaqayyoo haala duukaan jijjiiramu. Sin jaalladhee sin jibbee jedhu Waaqayyo. Har'aaf si xaanee borsirraan galagalu Waaqayyo. Sababi isaa akkasidha. Roomeen 11:29 kennaa isaaf waamicha isaatiif hin gaabbu. Waa'ee kee hin gaabbine Waaqayyo. Tokko. Kennaa isaaf waamicha isaatti hin gaabbu. Seera keessa deebii 31:6 irratti ilaaltanii jettan immoo ani gadi sin dhiisu, sin buusu, sin irraanfadhu iddoo baay'eetti yoo dubbiftanii jettan. Amalli Waaqayyoo akkas nama Waaqayyoo kan taateeti. Waaqayyo sin buusu, sin dhiisu. Waa malli keessa gangaladhu jechuun moo miti. Abdadhu jechuudha. Rakkina kee, gidiraa kee, wal'aansoo kee keessaa Waaqayyo si baasa akkatti si dhiisuun qabu. Amala Waaqayyoo kana beeki. Irratti of gati jechuudha kana beeki. Ittaanee Waaqayyo waa'ee keenya sababa yaaduuf isarratti of gatuun nuuf ta'a. Inni waa'ee keessan waa yaadu fedha. Abbaan ergaa Phexros isa duraa barreesse. Phexros inni duraa 5:7. Inni lammaffaani irra sinin tursu gaa samariin gochaa jira waan ta'eef. Samaraayis yookaan immoo xumurarraan jira waan ta'eef. Inni lammaffaan immoo jaalala inni nuuf qabu beekudha. Ilaalagaa baay'ee sin jaallata Waaqayyo. Ilaalagaa kakuu isin naaf raawwatu naaf ta'u jettan qabaasaa utuu beektanii isin caalaa Waaqayyotu isinii raawwachuudhaaf ariifata. Sabab isaa Waaqayyo garaa nu ciibsu,
waaqayyo nu gammachiisu dhaloonni immoo nu ilaale ilaa waaqasaa ilaa waaqayyo kan nu jedhu sababa barbaadu jaalalanni nuuf qabu beekuudha. Kanaaf Isaayyaas keessa haati mucaa dhiisse irraanfatteedha. Isaayyaas 49:16 tarii isheen hin irraanfatte ta'a ani garuu sin irraanfadha barru harka korrattan siqreetedha. Jaalala waaqayyo kana beekuu danda'u sirra jira. Haati keenya nu deesse bakka isuma bakka kana inni garuu yeroo hundumaa madaa sana barruu keenyatti baate naanna'a. Gadameessi haadha nu baate gaafa sana miidhatti nu yaadachuu dandeessi. Garuu amma maqaan keenya irratti barreeffamuuf barruu harka korrattan siqreetedha waan ta'eef yeroo hundumaa fuula isaa dura jirra jechuudha. Innis akka jedhedha. Isin keessaa eenyutu mucaan isaa buddeeyyoo kadhate dhagaa qurxummii yoo kadhate bofa kenna. Isin namoota taatanii ijoollee keessanii gaarii kennuu eega beektanii kan waaqa abbaan keessan amma isa kadhataniif hammam caalchisee waan gaarii kennuudha. Isatu si jaallata jaalala akkasii qaba. Caalchisee si kennuu barbaada jechuudha. Kana kan beekuun amantii keessatti kan nu rakkanu dhuguma waaqayyo nu jaallataa innaan tokko. Ana moo innaan tokko sababa dogoggora dadhabbii mudaa baay'ee qabnuuf miti garuu waaqayyo akka mudaa kee akka dogoggora kee akka dadhabbii keessatti akka baay'ina araaraaf jaalala isaatiitti si jaallata waaqayyo. Siin eenyu nu qixxeeffatu waaqayyo. Maqaan isaa haa eebbifamu. Isaayyaas 43 keessatti dhaxxanii yoo ilaaltan kan koo jedhee maqaa keetiin si beekeera jedha waaqayyo. Kanaaf bishaan keessa immoo deemtu si fudhateen sokkuu abiddis sin gubuudha. Maqaa isaatiin galmee waaqayyo irraa foon jedhamee jira. Egaa galmee waaqayyo irra jirti biyyi lafaa yoo sin beenne qabaleen ati keessa jiraattu yoo sin beenne ganda ati keessa jiraattu yoo sin beenne waaqayyo si beeka. Isa harkaa baduu hin dandeessu. Jaalalan nama kana si jaallatu beekuu danda'u siif ta'a. Isin qomoo fo'ama luboota mana mootummaatti jedhama. Eenyuun dadhabama akka koo bakka keessaniiti. Baay'een baranni yookaan waan baay'eedhaan guutuu ta'uu dhiisuu dandeenya. Ati qomoo fo'amaadha. Luba mana mootummaati. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsituuf si filate kana beekuu danda'u siif ta'a. Yoo kana beektetu waaqayyoon jaallachuu amanuu dandeessa. Akkatti si irraanfatu qabu waaqayyo. Sadaffaan sagalee waaqayyoof murteessummaa sagalee waaqayyoodhaa beekuudha. Kanarratti walii galuu qabna saba waaqayyo. Waaqayyo biyya lafaa uume gannata Eden keessa nama kaa'e achi keessatti nami cubbuu hojjete. Waaqayyo nama deebisuuf seera adda addaa kenne. Dhumarratti immoo karaa ilma isaati Yesuus Kiristoos nutti dubbateedha. Amma egaa Yesuus Kiristoos nuuf du'uuf dhufuyyuu malee Yesuus Kiristoos attamitti addaamtu waaqayyoon dhaga'ee jiraachuu dadhabe beektuun he is the replacement of that. Addaam dhaga'ee jiraachuu sanii dadhabeetu inni immoo sagalee waaqayyoos ta'ee waaqas ta'ee namas ta'ee gara biyya lafaa kana dhufeetu sagalicha jiraatee darbe. Kanaaf akkeedhame caafameera. Pirinsipaliin sagalee waaqayyoo sirkaa badeennaadhaan hojjetaa waaqayyoo ta'uu hin jechuu dandeessu. Dubbiin waaqayyoo sin bitu, dubbiin waaqayyoo mana kee bitu, dubbiin waaqayyoo miira kee bitu, dubbiin waaqayyoo akkaataa jireenya keetii qabeenya kee hin bitu taanaan waaqayyo wajjin walii galuun si rakkisa, nu rakkisa. Sababa isaa akkitti waaqayyo nu beeku sila waliin jenneera. Nuyi sagalee isaa keessaan inni sagalee isaa keessaan nu beeka. Waaqayyo sanatti of daangesseera siniin jechaa jira. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaafitu saba waaqayyo dhagaa. Sagalee waaqayyo. Kanaaf waaqayyo nama sagalee isaa qabu akkatti jala cal jedhuun qabu laammayyuu cimseen sini. Sagaleen kun jabaa. Bokkaaniif cabbiin waaqarraa roobe. Akkasumaan akka ol hin deebin akkasuma dubbiin koo ana biraa afaan kooti kan ba'e waan dhufeef raawwata. Ilaa dhagaye har'a akkasii kan amanutti kottu waaqayyo sagalee kana kanaaf na dubbachiisa. Waaqayyo jedheeramni waaqayyo akka sagalee isaatiitimni waaqayyo si jaallatamni waaqayyo dubbii kana naaf raawwata. Daawit akka jedha Faarsaa 103 keessatti waaqayyo kakuusaa abdiisaa anaaf raawwata. Sagalicha keessaan waaqayyoon eegan. Ila dhagaa isinitti hima dhimma gadi taataniif dhimma bara keessan hundumaa boossaniif dhimma dhukkubii wal geggeeddaree isinitti taphatuuf tokko hin jiru. Abdii fayyinaa qabdati. Abdii ulfinaa qabda akka sagalee waaqayyoo. Garuu sagalicha jiraadhu achi keessan waaqayyoon eegan. Ammayyuu
Ana kasin jedhan ture jar tokkoon dhengar. Revival yookaan haara'umsi waldaa kiristaanaa hin dhufa jedhee an kana nama nokka kooti. Akka dubbii waaqayyoottis yoo dhaloonni kun sagalee waaqayyootti deebi'ee waaqayyoo maal jedhe? What does the word say? Yoo dhaloonni kun jedhe dhuwa then true revival comes. Ladhagaa dubbii waaqayyoo murteessummaa isaa maanuwaalii kana amanuudha. Akkatti gaalli jiraatu, akkatti faayinaansiin keenya geggeeffamu, akkatti mana qaban, akkatti sammuu keenya qaban, akkatti hojjennee jiraannu. Here is the principle. Kanaaf gooftaa Yesuus dubbii afaan waaqayyootiif ba'uunis malee jedhamee caafameera. Waaqayyoon gar malee hin eeggatin jedhamee caafameera. Ameen. Akkasidha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos isa nutti agarsiisuu dhufe. Waaqayyoon nutti dubbatamani dubbicha keessa jiran waan sitti dubbadhe siifarraa wadhamanii sin dhiisuudha. Yaaqoobiin jedhee dhiisamti waaqa. Siinuu akkasuma. Kam hin beektu taanaan kam hin dhageessu taanaan kam of keessan qabdu taanaan kam itti namantu taanaan kam si raawwatare isa waaqayyo sitti dubbate. Kanaaf saba waaqayyoo dhagaa sagalee waaqayyoo beekuun nuuf ta'a. Daawit akka jedhaan waaqayyo si'a tokko dubbate. Aangoon kan isaa akka ta'e lammaffas dubbateera. Inni isa kana dhagayeera. Humni kan eetedha kan waaqayyooti. Isa dubbate raawwachuuf humni kan waaqayyooti. Silammoo isin jedheera isa dubbate raawwachuudhaaf isa faana ariifata waaqayyo. Dubbiin isinitti dubbatan immoo gara raawwataatti, gara sin fayyisuutti, gara sin eebbisuutti, gara sin haaressuutti ariifataa dubbicha godhaa qabadhaatti isa keessa jiraata. Yoo kun ta'uudhaa baate akka eenyuyyuu jiraatutti jiraanne darbina malee ulfina waaqayyoo arguu dhiisuu dandeenya. Jireenya biyya lafaa kanarraa tokko ulfina waaqayyoo arganii keessa jiraachuudha. Tokkommoo akkuma namaatti jiraatanii darbuudha. Egaa isa ulfinni waaqayyoo keessa jiru abdii qabu sana jiraachuuf dubbiin waaqayyoo hundeedha isiniin jechuuttan jira. Kanaafituu namni dubbicha dhaga'e akkasitti hojjetu nama mana isaa dhagaa irratti ijaarrate fakkaata. Lolaan lola'ee bubbeen bubbisee hundeen manicha dhagaarra waan jiruuf homaa tokko iyyuu hin taanedha. Namni dubbicha dhaga'e akka ittiin jiraanne garuu nama mana isaa cirracha irratti ijaarrate fakkaata. Lolaan lola'ee bubbeen bubbisee jiguun manichaas baddu baasa ta'edha. Dubbii waaqayyoo irratti nu hundoofnu taanaan waaqayyo wajjin walii galu, jireenya wajjin walii galu, kakuu wajjin walii galu, abdii wajjin walii galuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf jireenyi nama baay'eedha raafama. Addunyaa guutummaa nama yoo ilaaltaniittan maaliif raafama yoo ta'aniittan wal gadhiisuun biyyuma Itoophiyaatti illee amma sadarkaa 50% ga'urra jira. Biyya kanaallee ucaaleera baay'ee fagaatee sokkeera. Akkuma kana hawaasi mooqama lafi raafama dhaloonni raafamaa jira. Beekan baay'eedha maaliif yoo ta'aniittan dubbiin waaqayyoo mana namaa, gaa'ila namaa, laphee namaa keessaa iddoon qaba. Inni lallabuufumaa, inni faarfatuufumaa ta'a iddoo baay'eetti. Kanaafuu dubbicharra deebinee ijaaramnee dhaabanna. Kanaaf isin hundee raajotaaf hundee ergamootaa irratti ijaaramtanitti raajonni maal jedhan dubbiin waaqayyoo ergamooti maal jedhan isa irratti hundoofna jechuudha. Waaqayyoon absina gargaara. Inni shanaffaan fedhaaf jaalala isaa beekuudha. Sila isin jedheera. Dubbii hafuuraa beekuun nama waaqayyoo ta'uun fedha waaqayyoo beekuun baay'ee murteessaadha. Maaliifi Roomeen 12:2 jireenya hafuuraa keenyaa waanme walumaa gala isaa dubbatu natti fakkaata. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e addaan baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraadha. Jaalalli waaqayyoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasuu hubachuudha. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa jaalala waaqayyoo tokkotu jiraachuudha. Waan gaarii ta'e. Jaalala fedha waaqayyo tokkotu jira jechuudha. Waan isa biratti fudhatamaa ta'e. Wanta waaqayyo sirratti mana keerratti bara keerratti fiixaan baasuu barbaadu tokkotu jira. Kanaaf jireenya hafuuraa keenya keessatti waaqayyoon kadhachuu keenya keessatti waaqayyoon barbaadachuu keenya keessatti wanti barbaadannu waaqayyoof waa dabaluun fedha isaa beekuudhaaf. Jaalala waaqayyoo beekuudhaaf. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wal dhaalota hin ta'inidha. Efesoon keessa Efesoon 5. Ibroota 10:36 jaalala waaqayyoo gootanii isa waaqayyoo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin irra jira. Isin barbaachisa. Dhagaa saba waaqayyoo. Maal jaalalli waaqayyoo haala manutti dhufe keessa.
وانا ما كيسا جرو كيسا التوكو توكومي ما لاني النتو كيسا باو يا لن تبغوا دي بيسينو فيها كان افتو سبا واقعيو اجفر اسن التنما جالا واقعيو بيكون كان وانا ما دوغاتي وانا ملفنك ابو وانا ما قاجلات اتلكامو وانا ما قلاات ايدا جاء سكن واقعيو إذا بيكون أنا في البيسوس كيسا waaqayyo namoota isaa keessa akka sakamiitti si geggeessuu barbaada. Wantoota dubbataman kakuuwwan kana keessa maal siin gochuu barbaada waaqayyo. Isa barabaraa isa waaqarraa sanatu wal fakkaata malee lafa kanarra garuu akka garaagaraatti dabarra. Hojjetoota isaa keessaa akka Eliyaas moo akka Elsaa'i moo akka Phaawulos moo akka Phexros moo akka Isxifaanos hin beekamu. Kanaaf jaalala waaqayyo beekuun nuuf ta'a. Yookaan immoo amantoota yoo ta'an immoo akka Abrahaam moo akka Ruut moo akka Asteer moo akka Saadraaq Misaaq Abdinaagoo moo akka eenyuuti. Kanaaf jaalala waaqayyo beekuudhaaf nama fakkaannu qabna. Akkatti nu dabarsuu barbaade qaba waan ta'eef. Inni waaqayyo siif yaade isa kam akka ta'e karaa inni ittiin ulfina siif mul'isu isuma keessaan waan ta'eef. Sirratti akeeka waaqayyo qabu ulfina waaqayyo achi keessa jira. Eebba waaqayyo achi keessa jira. Akkatitti waaqayyoon addunyaatti mul'iftu achi keessa jira. Kanaaf beekuutu nuuf ta'a. Xumurarratti wantoota tokko isin gaafadha. Waaqayyo si jaallata. Akkana si jaallatu beektaa? Kanaaf waaqayyo attamitti karaatti si dhiisa. Attamitti isa sitti dubbate siif raawwatu waaqayyo. Kana yaada. Matumaa kun amala waaqayyo miti waan ta'eef hin sodaatin waan amma keessa jirtu siin jechuu kooti. Inni lammaffaan akeeka siif qaba waaqayyo. Waa'ee akeeka sanaa sitti dubbateera waaqayyo. Inni wanta sitti dubbate matumaa utuu raawwatiin hin hafu amanii taa'e. Amma jijjiiraa akkatti waaqayyo wajjin deemtan jijjiiraa. Waan an sitti dubbadha malee siifan raawwadha malee sin gatu jedheera waaqayyo. Kanaaf Iyyoob faayoo laaltanii jettanii madaa baatanii dhukkuba baatanii gadda sana baataniitu akka hedduun dhaxxanii yoo laaltanii ta'e Iyyoob 23 dhaxxanii yoo laaltanii jettan yaanni waaqayyoo qofaadha. Eenyuyyuu akeeka isaa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta waa'ee koof murtoo godhe raawwata. Yaanni akkasii akeeka isaa keessaa baay'eedha waan ta'eef ani dukkana sanaannoo koo marse sanaan calluman jechisiifama. Hin jedhin abdii kee dubbachuu. Inni isin waaqayyo nama nachuu akeeka qaba. Isa raawwatu malee waaqayyo sin dhiisu. Mana kee sin dhiisu. Jireenya kee dhiisu. Kanaaf yaadan isinii yaade ana duwwaatu beeka waaqayyo. Yaada gidiraati. Yaada gidiraa miti. Kan fayyummaati. Dhumaa abdii akkasin abdachiisu na argattu na barbaaddan. Fedhaaf jaalala isaa jiraachuuf garuu carraaqaa jirta. Isan waaqayyo nurraa barbaadu. Namni abboommii koo eegu. Namni abboommii koo qabu inni isa raawwatu isa kan na jaallatu jedhee waaqayyo. Fedha isaa. Fedhaaf jaalala isaa raawwachuu. Ilaa kana immoo beekaa. Fedhi waaqayyoof jaalala waaqayyo haala kam keessattuu isin duraan geeddaramu. Kanaafan isiniin jedhe isa dhageessan amanaa xaxxadhaate akka waan cufame tokkotti cufa. Iccadhaate. Nu olchu baate sedha ciccadha. Maqaa waaqayyo eebbifame. Yaada keessan hin geeddaran amanannaa keessan sagatii guddaa qabu akkuma isiniin jedhe hin gatina. Dhumarratti amanaa jirtu moo gaggalagala haala duukaa deemaa jirtu hin godhin akkas. Ila barri kummee barmatti waaqayyoon dhiisan iyyuu mitan isinitti hima. Bara amananii isa waaqayyo jedhetti cichaniidha malee mootonni waan dubbatan wallaalaniiru. Beektonni waan dubbatan wallaalaniiru. Addunyaan ungulaa lamaa raafamaa jirti. Adhaa ka'edha ija keessan waaqayyo rakaa. Akkasii dhabbaan ergaa biroota barreessu. Egaa Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasuu sanatti ija keenya hin buqqifannu. Inni ulfina fuula isaa dura jiru ilaaleetu gammachuu fuula isaa dura jiru ilaalee gidiraatti dhufe obsaan danda'e. Kanaaf nus wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa ofirraa ganne wanta nutti qabate hundumaa ofirraa fuuneetu kaachuu sanurra jiru obsaan fiinna amantiidhaan fiinna.
Kanaaf saba waaqayyo dhagaa akka waaqayyo isini wajjin jiru amana. Akka waaqayyo hundumaa gararraa jiru amana. Akka inni isin dhaga'u amana. Dubbatee dhagaa sinan dhagaa'e. Akka inni isa jedhe hin irraanfanne akka inni fiixaan baasu amana. Amantii malee eebbi ulfinni waaqayyo arguun hin jiru waan ta'eef. Ilaa kanaaf dhagaa akka waaqayyo sin jaallatu, akka waaqayyo isa dubbate raawwatu, akka waaqayyo sin ejjeen jiru amana. Waaqayyo isa abdachiisa raawwachuuf hin seesu. Isa dhageessa amana. Amanaa mataa waaqayyo akkuma jedhe dhufa. Waaqayyoon keenya dhufa calin jedhu. Warra dhaga'ee amanee abdiin isa eeggatu waaqayyo qara laalchisaa nambisu. Waaqayyoon keenya dhufa calin jedhudha. Isa dhageenyi sagalee isaa waaqayyo nuuf eebbisu. Eebbifamaa saba waaqayyo. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Eebbifamaa. Sadageenyi sagalee isaa waaqayyo nuuf eebbisu ittiin jiraachuu amannee immoo isa waaqayyo jedhe ittiin dhaaluudhaaf waaqayyo hunduma keenya gargaaru eebbifamaa waaqayyo sana eebbisu.